السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح درجت وربطتها في كابجمتوتا وروني دولا شو جلت كمتن أكم عافيان كيسان جروب جريني ما فكان الحمد لله رب العالمين نبر بريدة آني سنين جدا أبليا كنكو بكم جرتنتي نجيني في رحمن ربي قد مقامني سنبر عجراتو سنين جدا وربطتها كنكو دولا شو مرقبتي ربطي جون كيسان نولو كوشينا كيسان جرالي الحمد لله نافي مجنة أولبيتي بكي استوديو دياسانت فيديو مروفي نافي مجتو كنافيو وان هتنتما وان قبتلو في نم توكو في اللي تاتو برنودا تا جئتي برنودا اللي يوتو وادي نمني وان يادي توكو miidiyaa qabaate waan qalbiin isaa shakkisan yoo ol bahee yoo namni sun dhaggeeffatee irraa fahamu yoo taate dirqama ibsuuf qaba. Wanni qalbiin tiyana shakkite maalidha hojjettanii Ibraahim saqacaama badiraa kan namni hundi yeroo hundaatti yeroo duraatiif iyyaafii ture amma namnummaan isaa sagalee ta'ullee dhabameetiin jira. Maaliif yoo jettanii obboleeyyaa kan koo nama yeroo hunda hin fahamne nama dhaadhaa oolee taboruu maal ta'uu narra gahaa jedhee hin fahamne Ibraahimiin argechuudhaan dhugaa rabbi sanitti Ibraahimiin arge yoo takka wayii taisan beekne itti dhufe sanuma fakkaata jechuudha. Boru maaltu narra gahaa jedhee hin yaadu sammuu keessatti taadhaa jara dabaree taboruu maaltu narra gahaa jedhee waan hin yaadneef jechaadha. Kanumaafuu jechuudha obboleeyyan kan koo akkuma viidiyoo gadhiisetti Ibraahim kaddaa fi intalattii jala deemsisan maal maqaa isiin beektu yoo naan jettan maqaan isiin dhibaa an dirqaa maqaa isiitiin waan hin qabu isiidha jechuudha. Isiin yeroo ammaa kana yaada kaafteetiin jirti. Ibraahimillee kaayiroo san miira keessa galee oluttaalee gaduttaalee nama mara ofirraa dha'ee wallaahi namni hadha hin beekne boru hin beekuudhaan dhugaa rabbii sanitti namni hadha hin beekne boru hin beekuu jedhanii mammaanni bahe. Laala guyyaa lama sadii torbaan takka osoo hin gahin ammallee rabshaan biraa uumamuu deemaa jechuudha. Intalli tun qaraa keessi itti sixxe daa'ima kana gargaartee baasuudhaan itti sixxe ammallee daa'ima kana jalaa fuutee awwaaltee dallaala bira geessitee miidhuu dandeetti. Yeroo ammaa kana akka wallolanitti jiranii akka wallolan fakkaatanii isiinis sitti haasa'uu qabaa, si hojii dubbachuu qabaa, jaalala kee sitti ibsachuu qabaa, kaateena dhuggachuu qabda. Akkam akka amantaa feeteettu wayi amantaa musliimaa ta'e wayi amantaa kaawwanis ta'e namni erga jaalallee ta'e akka jaalalleetitti haa jiraatanii garuu osoo garuma kaaniinis ni kamanatti fakkaate dhugaa rabbii amantaa sanni beeku ni kamanatti fakkaate garuu ni kaan amantaan kamiyyuu akkanatti osoo waan tokko wayii osoo walii hin karoorsin osoo qalabatii walii hin kaayini waan akkanaa ajajanatti fakkaanne garuu dhibbaan dhibbatti ni beeka. Amantaan musliimaa waan akkanaa hin ajaju jechuun jaalalleen takkayyuu wal bira dhiyaatanii harkaa wal qabanii miira keessa seensiisuun hin ta'u. Akka amantaa musliimaatitti haguma feeteyyuu yoo jaalatteyyuu dirqama jaalate taanaan siif taate taanaan siif ta'a taanaan nikaa rasuulaa walirra buusuu qaban malee nikaadhaan walitti dhufuu qaban malee akkanatti harkaan wal qabuun lallaaqachuun jaalalleetti jedhanii lallaaqachuun kun hin jiru. Akka beekuttan san dhibba jechuudha. Garuu akka amantaa kaawwanitti akka amantaa kiristaanaa kanneenis hin beeku. Kanaafuu jechuudha namni safuu keessaa bahee safuu dagatee hadha oolee boru maaltu na dhufaa dagatee tama hadhaa qofa laalee namni waan hin taane keessa deemu jira. Yaa Ibraahim yaa namicha mataa qulfii mataan kee qulfiidha si banamee hin jiru hagammaa qulfiidha intalattiin ammallee daa'ima kana fuutee si jalaa awwaaluu dandeetti. Gizee duraatu waan si jalaa awwaale hin beektu maallaqa gattii tanaa si baasisiise
ammallee si jalaa fuutee daa'ima kana si haaloo si bahu si jalaa awwaalte yookiin mana akkasiin hin beekne jijjiirachuu yookiin daa'imman mana sanirra balbala sanirra manni keenya walitti dhiyaata jetteetiin jirta. Balbala sanirra akka fagaattu intalti ammallee daa'imman fuutee si jalaa dhossiti. Itti dawwaltee waanta balbala san jetta duraayyuu gara hin beekneen gara hin taaneen daa'ima si jalaa fuudhanii waan hin taane keessa galchanii wardaallee maraachuu jirta ofiillee maraatu jirta. ati silaa wanni siin jedhu ati silaa tanteetiillee maraatte haadha nama manaa kan keellee maraachite maqaan namaallee nyaatte jirta waan taateef ati hin beektu. Kan kee dubbiin garuma jaalallattiin badee bara kana yoo durallee nama dalagataa ta'e siin beeknu. Walaakiin haga miidiyaa kanarratti ol baate kan kee dubbiin dubbii marakkinnaati. Abaarsii namni si abaaree fi abaarsii haati manaa tantee si abaarte fuula sii deebi'u jira. Fuula sii deebi'u jira. Oolee bulaa hin jiru sii deebi'u jira. Yaa Ibraahim waan rabbiin sirraa hin jaalanne waan namni sirraa hin jaalanne hin dalagini. Yoo hin fuudha jettee karaa karooraatiin fuudhi haadha manaa tantee amansiisii fuudhi. Homaa rakkoon hin jiru waan hin taane hin dalagini. Miidhaa daa'imman tanteetii irraan ga'u jirta. Miidhaa hawaasa kan kee qalbii cabsuu jirta yaa Ibraahim. Yaa Ibraahim abaarsi kan kee oolee bulaa hin jiru. Abaarsi namni si abaaruu fi qalbiin namni sitti cabuu fi kun hundi oolee bulaa hin jiru. Guyyaa takkaa guyyaa lamaa torbaanis sii deebi'u jira. Rabbi si haa qajeelchu. Rabbi si haa qajeelchu. Intala tanaan akkana waliin mufatan taanaan akka daa'ima si jalaa dhossite beeki. Manni waa achitti ijaarattee hin qabdu mana jijjiiradhu. Dubbii atantamaati ankasiin jedhe dubbii atantamaati yaa Oromootii sheer godhaate sheer godhaa Ibraahimin bira nu gaha. Isaaf rakkattee onaan jettan isaaf rakkanne wallaahi isaaf rakkanne inni rakkataadha qaraayyuu. Rakkataa jechuun inni rakkatee jennaan rakkataa isaan jetteen qalbiin isaattu rakkataadha. Qalbii isaattu taadhaa malee taphuruu hin yaanne warra garana nyaatee tabiyya namaa keessa teette qalbii cabu jirtu jechuudha. Isi garana nyaate isaaf yaade akkasii obboleeyyan kan koo viidiyoo sheer godhaate isa biraan nagaa sheer itti naa godhaa isa biraan nagaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jedha.